እግርጃቸውን እየታሰሩ ዑለማዎቹ ቄሶቹ ዓሊሞቹ በገደል ተሰደው ከዛ ሁላ ተተሸነፈ በኋላ ወሎ ተተረታ በኋላ ነው ወደ ደቡብ የዞሩት። እንግዲህ 400 ዓመት ወሎ ተጨቅጭቆ ተገርፎ ተገሎ ገደል ገብቶ እጅግሩ ጠፍቶ አሮጌ ቤት ተሰብስቦ እሳት ተቃጥሎ ተተሸነፈ በኋላ ወደ ደቡብ ወደ እናንተ ዙረው 109 ዓመት 110 ዓመት የሆነ እናንተ ወሎ 400 ዓመት ታግሎ እንግዲህ ይህን ታሪክ ምንም የታሪክ ምሁር ባልሆን ታሪክ ጣፊዎች ይነግሩታል። አጤ ሐዋኒስን ማን እንደገደለው አጤ ቴዎድሮስን ማን እንደገደለ የሚወራው ሌላ ነው። የገደለው ወሎ ሳይሆን አይቀርም። የወሎ ታጋይ ነው። ታጋዩ ናቸው ገደሉት። እንግዲህ በእውነት ወደ እናንተ ስንዞር አሩሲ የዑለማ አገር የስንት ምሁራን አገር የነበረውን ጡቱን ቆርጦ እጅግን ቆርጦ ያደረጉትን በእውነቱ ታሪክ አይረሳውም። በጥቁር ቀለም እንደጣፈው እናውቃለን። እና እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ ተሰብስባችሁ ለመወያየት እንኳን ያበቃችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። Oromoo jalatti dhaabachuu kenna ergaa san isiniibsuuf ani maqaa dhaaba saniitiin adda bilisummaa Oromoo jalatti warri gurmoofne kun dubbii san dhaabni kenna dhaabni dargaggoo Oromoo Islaamaa jiraachuu isiniibsuuf isin warri kutaa Oromiyaa keessaa asitti walgeettan kun muluun ar'arraa jammartanii akkanuu beeytanii fi bootaa dhufne maratti akka nu fudhattan jecha isinii ibsuuf asitti argamne waan na dhageettaniif maqaa dhaaba kenna. Ergaa goobanaa ka armaan dura dhufeen kutanii utaawaayyoon kutaa shawaaru deebisanii akka jiran armaan dura isinitti manneera. ammallee yennaan isinitti dhufnee ergaa kana himannu addi bilisummaa Oromoo jalatti ummanni kutaan utaawaayyu qophaa'ee sirba kanaaf kutaan Oromiyaa kun dhufee akka jidduu keenyatti argamu yennaa inni argame ergaan adda asitti itayyattee kun akka biyya keenyatti ta'u gammachuun akka isin eenyu kutaa 11 kana ergaan kiyya asirratti singaatoon fudhaan irra gooftan. Guyyaa har'aa kan bara 606 dagatamee ture kana yaadachuudhaaf walitti dhufuu keenyaan gammachuun natti dhaga'ame maqaa adda bilisummaa Oromootii fi maqaa kiyyaanis ibsuu barbaada jechuudha. Uummanni tokko wanneen inni beekamuun keessaa guddaan taarika yookaan seenaa isaati. Seenaa uummanni keenya yeroo dheeraaf dabarsaa ture keessaa inni guddaan tokko bilisummaadhaan waqtii inni jiraachaa ture sirna caffee, sirna gadaa, kan sirna dagaaginaa, kan sirna walqixxummaa tureen kan inni itti bulaa ture jechuudha. Sirna kana biree as dabree wanti inni qunname hammeenya, saamamiinsa, gubatiinsa, gaqqabama, cunqurfamuu, tuffatamuu ture jechuudha. Kanarra immoo kan ga'e tole jedhee olaantummaa alagaadhaa kan diinaa irratti fudhachuudhaan osoo hin ta'in osoo lolatuu osoo falmatuu ture. Falmaa fi lolli inni godhe kun immoo diikaraa akkasumas bakkootiin biraa kan akka isaa wanni yaadatamaniin mo'aminsa jiraa awwaaluun aadaa diina akka ummata Oromoo gabroonfatee malee kan bakka biraatti yeroo hedduu mul'atee miti. Irraa harka muree fi harma muree jidduu jiru
kan agarsiisu jechuudha. Garaagarummaan guddaan nu jidduu jiraachuu kan agarsiisudha. Diinummaan hamtuun nu jidduu jiraachuu kan agarsiisudha. Erga sirraa kaasees karaa diinaatiin haala tolfatee biyya jiituu biyya gabbattuu duraanuu hammeenya akkasii dalageef teenya erga qabate booda ummanni keenya biyya isaa keessatti tuffatamee namaa gaditti ilaalamee waa hundi qabeenyaa ta'uu dadhabee abbaa biyyaa ta'u lafa dhabee osoo beekumsa qabu beekan isaa wallaalaa alagaa hanqatee seenaan isaa bareedan seenaa hokkataa warra wal cunqursuuf wal saamuu beekuullee hanqatee fi awwaalamee aadaan isaa bareedduun aadaan isaa toltuun bakka dhabdee haala hammeenyaatiin wajjin jiraanni as geenye. Hanga geessanii baga gammanneen jedha. Haa ta'u sirni cunqursaa sirni Oromoon jalatti gadi qabamu kan Oromoon biyya ofii irratti murteessaa ta'uun dhoowwamee abbaan biraa waan barbaade itti labsu itti murteessu ammallee dhibbaa dhibbatti dabree qulqullaa'e jechuu miti jechuudha. Isa kana karaa keenyan hiree ofii murteeffachuu jecha jedhuun gabaabsinee kan keenyu ummanni keenya yoo karaa nagayaatiin biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee hiree isaa murteeffachuu kan mirga